Maqaa Abbaatti kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkootti hundumti keessan akkam jirtu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galgala kana immoo yeroo gabaabaadhaaf walii wajjin dubbii Waaqayyoo akka barannuuf Waaqayyoo torbee har'aa isa nu jalqabsiise har'aa akka xumurruuf yeroo kana ga'uu keenyaaf dhiyaachuu keenyaaf maqaa Waaqayyoo eebbifamu guddaa Waaqayyootti hin gammannaa. Asaffaan Waaqayyoon nuuf kadhateera. Waaqayyo dubbii isaa akka nu barsiisuuf, anas akka gargaaruuf, isinis akka gargaaruuf nu kadhateera waan ta'eef kallattiidhumaan gara barumsa keenyaatti ceenaa yaadattu yoo ta'e torban har'aa yeroo akkasii waldaa kiristaanaa ta'anii hawaasa keessa jiraachuun hiika maalii qabaa kan jedhu irratti ni barsiisaa isin walii wajjin barachuu jalqabnee turre. Keessumaa yeroo akkasii waldaa kiristaanaa Oromoo ta'anii saba Oromoo gidduu jiraachuun hiika maalii qabaa? Yookiin immoo waldaa kiristaanaa Oromoo ta'anii biyya Itoophiyaa keessa jiraachuun hiika maalii qabaa? Yookaan immoo waldaa kiristaanaa Oromoo ta'anii biyya garaagaraa keessa faffaca'anii jiraachuun hiika maalii qaba kan jedhu irratti ni dubbadhee isuman itti fufaa. Yoo yaadattu ta'ee waldaan kiristaanaa eenyummaa ofii beekuun gaariidha jedheeni jalqabee qabxii lama irratti naasa'ee lammata irratti immoo waldaan kiristaanaa ergama isheetti maxxantee akka jiraattu gooftaatu abboome sababii ta'ee fi waldaan kiristaanaa ifa taatee soogidda taatee biyya lafaa keessatti mul'achuun isheerraa eegama. Hafuura gooftaatu keessa jira. Hafuura gooftichaa isa guyyaa, hafuura waaqayyoo isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtanii hin gaddisiisinaa kan jedhu sagalee waaqayyoo ilaallee turre. Har'a Wangeela Yohaannis 17 dubbisuudhaan hin jalqaba lakkoofsa 15 amma 17tti kan jiruun dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 15 amma 17tti akkas jedha. Isa hamaatti akka isaan eegduuf malee biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf sin kadhadhu. Akkuma an kan biyya lafaa hin ta'in isaanis kan biyya lafaa miti. Dubbiin kee dhugaadha. Dhugichaan isaan qulqulleessi jedha. Irraan deebi'aa. Isa hamaatti akka isaan eegduuf malee biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf sin kadhadhu. Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta'in isaanis kan biyya lafaa miti. Dubbiin kee dhugaadha. Dhugichaan isaan qulqulleessi jedha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoostiyyuu yommuu ol ba'uuf ka'u kiristaanotaaf abbaasaa kadhate. Kiristaanotaaf yookiin immoo waldaa kiristaanaatiif Waaqayyoon abbaa kadhatee ol ba'e. Har'a waldaan kiristaanaa yommuu utuu hawaasa keessa jirtu akka hin jirretti yoomitu hawaasa keessa jirtu akka hin jirretti lakkaa'amti kan jedhu irratti ilaalla. Qabxiiwwan afurinas jalaa qaba. Waldaan kiristaanaa ibsaa gaara gubbaati. Dhokachuu hin dandeessu. Torban darbe ifa biyya lafaa soogidda jenneerra. Garuu waldaan kiristaanaa yoomituma hawaasa keessa jirtu akka waan hin jirreetti lakkaa'amti. Yoomituma maaliif gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf sin kadhadhu akka as keessatti isaan eegduufan si kadhadhaa jedheetiyyuu abbaa kadhateef isa hamaatti isaan eegii jedheeti isaan kan biyya lafaa kanaa miti an akka kan biyya lafaa kanatti hin taane isaanis biyya lafaa kan biyya lafaa kanaa miti jedhee dubbiin kee isaanitti keessa jira dubbiin kee dhugaadha dhugichaan isaan eegee ol ba'e gooftaa Yesuus Kiristoos. Waldaan kiristaanaa yoom isa inni jedhe kana taate argamuu dadhabdi. Yoom social significance when does the church lose its social significance kan jedhudha karaa biraatiin. Hawaasa keessatti waldaan kiristaanaa waanuma hin barbaachifne tokko miti. Waanuma waan hawaasni jedhe tokko duukaa luuccuftu miti. Waanuma waan hawaasni jedhe tokko liqimsitu miti. Waldaan kiristaanaa wanta hawaasaaf deebiftu qabdi. Wanta hawaasatti calaqqistu qabdi. Wanta hawaasatti ibsitu qabdi. So kanaaf waldaan hawaasa keessatti iddoo qabdu, hawaasa keessatti barbaachisummaa qabdu waan hunda caalaa itti xiyyeeffattee itti yaaddee eeggachuu qabdi iddootti. Waldaan waamicha isheetiif jiraachuun
waan hunda caalaa ishee caalaa hawaasa isheen keessa jirtutti dhaga'amuu qaba. Whenever the church is true to its vocation, its dynamic presence is felt by all social structures of society. Yommuu waldaan vocation isee yookiin waamicha isheetiif jiraattu inni biyya bulchus fiilii godha. Inni hatus fiilii godha. Inni biyya eebbisus fiilii godha. Inni beela'es fiilii godha. Inni hidhames fiilii godha. Waldaa of biratti arga. Harka waldaa of biratti arga. Sagalee waldaa of biratti arga. Inni dhiibamaa jiru sagalee waldaa of biratti arga. Waldaan waamicha isheetiif jiraachaa jirti gatii ta'eef structure hawaasaa hundumaa keessatti waldaan akka jirtu fiilii godha jechuudha. Waldaan social significance isee eeggattee jirti jenna gaafa sana. Utuu jirtuu akka hin jirre taate tun taane akka waldaan jirtuu biyyattii keessatti hin beekama jechuudha. Waldaan sagalee ishee ol fuutee dhageessifti. Akka nama labsii labsuutti. Iseen labsii Kiristoos itti kenne dabarsiti gatii ta'eef yoo waan gooftaa Yesuus Kiristoos iseetti kenne kana amanamummaadhaan hawaasa keessatti eegdi ta'ee waldaanii sagalee abdii taati jechuudha. The herald of hope. Labsii abdii labsiti jechuudha waldaan kiristaanaa. Sagaleedhuma dadhabaa sagaleedhuma dhukkubsataa miti waldaan kiristaanaa. Labsii qabdi waldaan kiristaanaa. Kanaaf waldaan kiristaanaa hawaasa keessatti akkan jirre taati kan jedhu akka nuu galuufan isa kanarraa jalqaba. Jiraachuun ishee maaliin beekama isa jedhuun dubbataa jira. So waldaan kiristaanaa eenyummaa isheetiif amanamtee yommuu jiraattu caasaa hawaasaa hundumaa keessatti hin dhaga'ama. Namni hundumtuu hin dhaga'a. Inni hiyyeessi fiilii godha. Inni sooressi fiilii godha. Inni gad of qabee jiraatu fiilii godha. Inni of tuulus fiilii godha. Sababiin isaa waldaan kiristaanaa yeroo hundumaa injustice wajjin addaan walitti buuti. They collide head on. Churchisiiniif waldaaniif injustisiinii walirraa maqanii hin darbanu. Waldaan jal'ina dura kallattiidhaan itti buutee dhattee dhaabbatti. Waldaan akka loltuu fuuldura adda waraanaatti akka loltuu fuuldura hiriirsisanuuti. Warri fuuldura hiriiran maal jedhamu Amaariñaadhaa dejen xoormoo maal jedhu. Jaraa moo warri igireenyaadhaa warri dura deemu. Irra booddeedhaan taankiin itti maal godhamee maaltu godhamee warri fuuldura kana haleelanu fuuldura jiru. Waldaan frontii irra jirti. Adda dura jirti. Always. Waldaan irraa maqxee, jal'ina irraa maqxee, soba irraa maqxee, balleessaa irraa maqxee, cubbuu irraa maqxee darbitituun taane they collide head on. Addaan dhaxxeetti buutee nama biratti sagaleen see dhaga'ama. Isa balleessu biratti, isa jal'ina hojjetu biratti, isa injustisii hojjetu biratti waldaan dhaqxee sagaleen see dhaga'ama. Waldaan comfort zone isee keessa turuu hin dandeessu. Waldaan kiristaanaa hawaasa gidduutti lafa namootatti discomfortiin dhaga'amutti dhaxxee argamti. Kanaafan addaan itti buuti isiniin jedhe. Wanta hawaasa keessaa of tuulummaa, of dhiibuu, soba, fakkeessuu, gubboo nyaachuu, nama ajjeesuu, namarratti dhaadachuu, aangoodhaan dhaadachuu, humnaan dhaadachuu, isa hiyyeessa miidhuu, waan nama saamuu, waan ofittummaadhaan dagaaguu, kana hundumaatti waldaan dhaxxee addaan itti buuti. Yoo kana hin godhin jiraatte sanctuaryidhuma ishee keessatti, gamoodhuma ishee keessatti limited taatee hafte. Then its social significance will be lost. Hawaasa gidduutti, society keessatti jiraachuun see feeling godhamu jechuudha. Namichi Avery Dulles jedhamu, a Catholic theologian, akkas jedhe kitaaba isaa Models of the Church jedhamu keessatti, socially the church is a fact of observation, accessible to persons who do not have faith. Theologically, the church is a mystery of grace, not knowable independently of faith. Jede. Waldani warra namanin biratti wanta anamma sila jedheen ijatti mul'atti observable,
in argu fact observable factidha waldaan hawaasa keessatti jedhe. Kuni sooshaaliidha. Sooshalii hawaasni waldaa beeka eeyyee lafa namni miidhametti arga, lafa manni gubatetti arga, lafa namni hidhametti arga, lafa hospitaalaatti arga, lafa namni cuucamee iyyetti waldaa arga namni, lafa namni boo'utti, lafa namni gaddutti, lafa namni awwaalamutti waldaa arga namni. Kiristiyaanota arga jechuu kooti. Theologically immoo waldaan dhoksaa ayyaanni Waaqayyoo ittiin hawaasa gidduu jiraatudha. Wanta amantii malee beekamuu hin danda'amne baattee hawaasa gidduuratti. Sooshalii warri waldaa observe godhanii waldaa kana sirriitti beekuu hin danda'ani. Sababiinsaa dhoksaa fayyinaa, dhoksaa ayyaana Waaqayyoo baattee hawaasa gidduu jiraatti. So the church is always different. Waanuma dhaqxetti harkan dogtu, waanuma dhaqxe keessan ejjettu, lakki iseenii yoo amantiidhaan ta'e malee namni sirriitti ibsuu hin danda'u. Yommuu kana ta'uu dadhabdu garuu waldaan kiristiyaanaa qabxii isa tokkoffaan jedhee yommuu kiristiyaanonni dhugaa wangeelaattiin jiraachuu dadhabanii warri kun hunduu hawaasa keessatti mul'atan. So waldaan hawaasa keessa hin jirtu jedhama jechuudha. Meerree waldaan kiristiyaanaa yeroo ammaa kana Facebookii keenya waggaa arfannee shanan kanaas hin argitu miti wanta dargaggoonni keenya barreessanu. Especially yeroo waggaa 2018, 2017, 16, 14 dhaasitti nuun waldaa qabnaayi nama jedhu argitu Facebook irraa. Waldaan jirti meerree warri waldaa keessaa gurra nutti duuchan jedhanii Facebook irratti barreessu ijoolleen. Baay'een qaanaa agguun isa dubbisu waan hin jedhu dhaba. Anatu chirraa dhabamee na gaafataa jiru waan ta'eef I feel that way. Kanaaf yommuu kun dhabamu yommuu waldaan haqarraas dhugaarrattis yoo namnates yoo namni kennes yoo namni boo'es yoo namni gammades yoo namni sobes yoo namni dhugaa dubbates waldaan respondii hin gootu taanaan reactis hin gootu taanaan dormaantii duutuu taatee teessi taanaan hawaasa keessa then yeroo sana maanni kiristiyaanonni dhugaa wangeelaatiif jiraachuu dadhabanii jechuudha. The church loses its social significance when we fail to live up to our standard or to live to our vocation, a true life to our vocation. Sa gooftaa Yesuus ittiin waame sana jiraachuu gaafa dadhabnu waldaan significant waldaanii ituma jirtu hawaasa keessa akka waan duuteetti lakkaa'amti jechuudha. Lammaffaa yommuu tajaajiltoonni waamicha isaaniittiin daldaluu jalqabanii waldaan utuma jirtu akka waan hin jirree taati. Because wanta waldaa mul'isu tun taane wanta waldaa eenyummaa ishee waamicha isheetiif jiraachisu tun taane wanta eenyummaa ishee dukkaneessu wanta waldaa adoochu wanta waldaa ajjeesu wanta waldaan akka na dhossaa jettu godhu wanta waldaan maqaa ol qabattee mataattiin ol qabattee asin jira jechuudhaaf saalfattu hojjetu tajaajiltoonni yommuu daldaluu jalqaban. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lallaba isaa sagaara irraa keessatti torbana irraa dubbiseera kutaa wangeelaa kana Maatiyos 6:21 keessatti garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhamaa jedhe. Garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhamaa jedhe. Warri badhaadhummaan isaanii Kiristoosiin ta'e ija isaanii Kiristoos irra kaa'atanii dubbatu. Ija isaanii Kiristoos irra kaa'atanii tajaajilu. Ija isaanii Kiristoos irra kaa'anii hawaasatti ba'u. Ija isaanii Kiristoos irra kaa'anii waldaa keessa deemu. Ija isaanii Kiristoos irra kaa'anii maatii gidduu deemu. Ija isaanii Kiristoos irra kaa'anii gabaa keessa deemu. Warri Kiristoos badhaadhummaa isaanii ta'e Kiristoos isaan keessa jiraata jechuudha. Kiristoos warri kun kophaa isaanii hawaasa keessa dhaqu miti. Kophaa isaanii mandara keessa deemu miti. Kophaa isaanii waldaa keessa socho'u miti. Jara kanaa wajjin Kiristoostuyyuu isaan keessaan goree hawaasa keessatti argama. Kiristoos isaan keessaan warra ija isaanii sarara kaa'atan badhaadhummaa koo Kiristoos warra jedhan keessa Kiristoostu isaan keessa jiraata. Warra isaan keessaanis immoo iddoo isaan dhaqanii dhaabbatanitti isaan bakka Kiristoos bu'anii dhaabbatu jechuudha. Waldaan kiristiyaanaa hawaasa keessa bakka Kiristoos buutee dhaabbatti jechuudha.
bakka kiristiyaanonni Kiristoosiin badhaadhummaa isaanii godhatan itti argamanitti waldaan kiristiyaanaa achi hawaasa gidduu yoo isaan naqanii hawaasa gidduu waltajjii hawaasaa irra jirti jechuudha. Namichi Lewis Muu jedhamu namni kun nama warra Presbyteriaaniiti. Akkas jedhe kiristiyaanonni yommuu dhugaa wangeelaatiin geggeeffamanii hawaasa gidduutti argamanii rakkina addunyaan kun itti wallaansoo qabaa jirtuuf furmaata ta'uu jedhe. Irraan deebi'a. Kiristiyaanonni yommuu dhugaa wangeelaatiin geggeeffamanii hawaasa gidduutti argamanii rakkina addunyaan kun keessa jirtuuf furmaata uumuu danda'u jedhe. Kiristoos karaa isaanii hawaasa gidduutti sababii argamuuf kun immoo hirmaannaa ayyaaneffatamuu qabu jedhe. The presence that must be celebrated. Yommuu kiristiyaanonni Kiristoosiin geggeeffamanii waltajjii hawaasaatti, walgayii hawaasaatti, yaa'ii hawaasaatti ba'anu bakka yaa'ii hawaasaatti ba'an public sphere keessatti yommuu kiristaanonni Kiristoosiin geggeeffamanii dhaqanu that presence must be celebrated. Maaliif Kiristoostu mi'a isaan godhatee isaanii wajjin hawaasa gidduu dhaqe. And Christ is there to make peace through the blood of his cross. Akkuma dhiiga isaa dhangalaasee harka isaa bal'isee nagaa labse Kiristoos ijoollota isaa warra isatti amanan warra isa qabatanii achi ba'anii wajjin gaafa yaa'ii hawaasaa keessa dhaqu Yesus Kiristoos nagaa dubbata, nagaa buusa, furmaata hima, maladhaa. Wanta sabatti bitaa galeef furmaati jira jedha jechuudha. Nu keessaan gore hamma kana gaa ulfaatinni nuyi hawaasa keessatti itti waamamne. Ba'aan nuyi hawaasa keessatti baannee nutti dhaga'amuun irra jiru hamma kana ulfaata. Sadaffaa qabxii afuriin qabasiniin jedheera. Yeroo akkasii yeroo biyyi muddamtu yeroo akkasii waldaa kiristiyaanaa ta'anii hawaasa keessatti argamuun hiikni isaa maal inni jedhe yeroo akkasii yeroo waldaan yeroo sabni waldaa eegu yeroo sabni waldaa dhaggeeffatu yeroo waldaa keessatti namoonni waamicha isaaniirraatiif jiraachuu dadhabanii waldaan social significance dhabdu yeroo tajaajiltoonni daldaltoota ta'an keessumaa na yaadadha. Waggaa lama duraa raajiin tokko biyya keenya maal jedhee dubbate? It was on social media. Kana booda paarlaamaa kan geggeessu raajota jedhe. Yaa'ii raajotaatu paarlaamaa lixee dhaqee biyya geggeessaa jedhe. Paarlaamaa nama biyyi paarlaamaa kan jechisiiseyyuu biyyi namooti bakka jiranii nama walitti buusanii ilaalcha siyaasa isaaniitii waliin dorgomanii warri waliin mormullee yoo mo'atan wal bukkee dhaqanii taa'anii paarlaamaa keessa ta'an. You remember? Waggaa kana kan ta'e asitti Dimokiraatiin fi Ripablikaaniin akkam akka waliin qaban yaadattu miti? Mootii buufna jennaani garri ittiin mormu tokko immoo hin buuftan jedhee iddoo isaan humna qabanitti taa'anii waliin mormanii chaalenjii guddaa keessa wal gashanii. Paarlaamaa jechuun lafa namoonni ilaalcha waliin fakkaanne qabanu warra ilaalcha wal fakkaatu qabanii wajjin ta'anii tumsanii biyyi gara kanatti geggeeffamuu qabdi. Hiikoo biyyi yoo gara kanatti geggeeffamte wayya jedhanii haala qabatamaa biyyi keessa jirtu biyya dhaggeeffatanii sagalee biyyaa fuudhanii dhaqanii paarlaamaa keessa ta'anii hojjetanidha. Raajonni immoo warra Waaqayyo harkaa fuudhanii in rare case Waaqayyo akkas jedhaa jedhanii waan sabi dhaga'uu dadhabe gidduutti paarlaamaa keessaa wanta dhaga'amuun dadhabame paarlaamaa keessaa wanta gara hawaasaa gadi bu'uu dadhabame gara paarlaamaatti dhaamsa Waaqayyoo warra dabarsanidha malee dhaamsa sabaa fuudhanii warra paarlaamaa ta'an miti. Tajaajiltoonni yommuu tajaajilaan daldalan inni sila jedhe isa kanagaa. Tajaajiltoonni gaafa tajaajilaan daldalanii paarlaamaa dhaqanii taa'anii iddoo warra paarlaamentarii politiciyaanii ta'anii biyya geggeessuu barbaadu. Garuu waldaan asii godhanaa immoo social significance dhabdee hawaasa keessaa iddoo ishee gadhiistee iddoo isheetii gadi buutee iddoo isheetii dhabamtee waldaan hawaasa keessaa hadooddee dormaantii taate teessi isaan dhaqanii paarlaamaa keessa dhaqanii biyya geggeessu. If there is no church,
paarlaamaa keessatti eenyuun bakka bu'anii akka isaan naqan mootarii waldoota garaagaraatu ripireezentaatiivii paarlaamaa kaa'ata. Kanaaf yeroo akkas ta'u yeroo amantoonni istaandardii isaanirraa eegamu vokeeshinii isaanii waamicha isaaniitiif jiraachuu dadhaban yeroo tajaajiltoonni karaarraa ce'anii daldalatti seenan yeroo akkasii geggeessitoonni waldaa iddoo jiranii ka'anii gara fuula duraatti siquu qabu. Waamichi isaanii yommuu akkasii waa ifachuudha, waa sirreessuudha. Luboonni, hojjettoonni wangeelaa, jaarsolii waldaa yeroo akkasii waa ifachuu, waa qajeelchuu, waa sirreessuudha. Utuu Waaqayyoon eekkamanii waa tooratti deebisuudha. Tajaajiltoonni waamicha isaaniitti dhimma ba'uu dadhabuun geggeessitoota waldaas ni ilaallata. Yeroo baay'ee rakkinni dhalatu geggeessitoonnis tajaajiltoota ordofanii gara daldala kana gabaa kanaan harkifamanii waamicha isaanii dagatu. Luboonni, hojjettoonni wangeelaa, warri baratan, warri beekan, warri dubbii Waaqayyoo galeef gabaa kana keessa badu. Maal gabaa keessa baddeedhama? Harree gabaa keessa baddeedhu? Maaliif barbaadanii arguun nama rakkisa? Maaliif harreen hundinuu wal fakkaatti? Bara keenya rakkinni guddaan tajaajiltoonni warri daldalanuu fi geggeessitoonni wal fudhatanii akka harree gabaa keessa baddee taaneerra. Kanaaf waldaan kiristaanaa abbaa ishee walii wallaaltee barbaadaa jirti. Kiristoos waldaa kiristaanaa aboo hidhuuf hiikuu kenneef. Aboo kanaan luboonni ka'uu qabu. Aboo kanaan hojjettoonni wangeelaa ka'uu qabu. Aboo kanaan jaarsolii waldaa ka'uu qabu. Aboo hidhuuf hiikuu. Ani dhuguman isiniin jedha. Waanumti isin lafarratti hiitanii waaqarratti hidhamaan ta'a. Waanumti isin lafarratti hiiktan immoo waaqarrattis hiikamaan ta'a jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Maatiyos 18:18. Aboon kuni garmalee hubatamee ture bara impaayera Roomaatti, bara mootummaan warra Roomaa biyya baay'ee bulchaa turetti waldaan sagalee kanarra dhaabbattee mana hidhaa mataa ishee mana hidhaa waldaa kiristaanaa qabdi turte. Seenaa waldaa kiristaanaa keessatti kunis ture. Har'a mana hidhaa cufi yaa Waaqayyo warra balleessaa hin qabne hin hidhamin hin jennu garuu mana hidhaatti warra hidhaman baasi jettee kadhatti miti waldaan kiristaanaa warra balleessaa malee hidhaman warra yakka malee hidhaman waldaan kiristaanaa garuu bara duriitti nama barsiisa gara biraa hordofe nama balleessaa warra geggeessan wajji walii galuu dide lafatti hiitee tursitu qabdi turte dogoggora guddaa. Ariyyannaan gama tokkoon jira waldaan kiristaanaa mana hidhaa qabdi warra heretikiidha jedhaman immoo walitti qabdee hiitee barumsa sobaa barsiifteettee mana hidhaa ishee keessa tursiti jechuudha. Aboon kun garmalee hubatame jechuudha. Aboon kun kan waldaan ittiin mootummaa fudhattu tun taane kan waldaan ittiin mana hidhaa ijaarrattee nama hiitu tun taane kan waldaan ittiin kadhattee Waaqayyoon biraa dhageessifattee fudhattu akka ta'edha. Isa sila signifikaansise waldaan yaa'ii hawaasaa keessatti gadi baatee yommuu kadhattu Waaqayyo hin dhaga'a. Waldaan gamoo ishee keessa dhaabattee yommuu biildiingii ishee keessa dhaabattee iyyitu Waaqayyo hin dhaga'a. Warri waldaa keessa jiran yommuu mana isaanii jilbeenfatanii iyyanu Waaqayyo hin dhaga'a. Wanta biyya keenya keessatti ta'aa jiru isin bakka jirtanii, biyya keessa jirtanii, mandara keessa jirtanii, ardii keessa jirtanii yommuu iyyitanu nama tokko taatanii yommuu iyyitanii Waaqayyo hin dhaga'a. Aboo hidhuuf hiikuu waaqarratti kan lafarratti kan hiitan waaqarratti ni dhama. Lafarratti kan hiiktamu waaqarratti ni hiikama inni jedhe waldaa kiristaanaatii kenname. By virtue of being a Christian you have this authority. Ati kiristaana ta'uu keetiin aboo kana siif kenneera Waaqayyo. Maqaa Waaqayyootiin waldaa kiristaanaa bakka buutee kadhatta gatii ta'ee fi Waaqayyo kadhata kee dhaga'ee hidhaa hiika. Waaqayyo kadhata kee dhaga'ee jallina hidhi yommuuti jettu hin hidha. Aboon kun kan akkasiiti. Kan Waaqayyoon kadhattee ittiin argachuu dandeessudha. Ammas isiniin nan jedha isin keessaa namoonni lama biyya lafaa kanarratti kadhata Yesuus silaa yaadadhaa. Biyya lafaa keessaa hamaarraa isaan eegi jedhe miti asuma keessatti. Amma immoo akka jedha Yesuus Maatiyos 18 irratti.
ammas isiniin anjedha isin keessaa namoonni lama biyya lafaa kana irratti waa'ee waan tokkootti walii galanii yoo kadhatani abbaa koo isa waaqarraa biraa wanti isaan kadhatan in kennamaaf. Iddoon namoonni lama yookiin sadii maqaa kootiin walitti qabamanitti ani achitti isaan gidduutti nan argama. Maatewos 18:19 amma 20tti jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf kun waldaa kiristaanaa keessatti qofaa utuu hin taane hawaasa gidduutti waliigallee argamuu nu gaafata. Akeekkadhaa kiristaanotaa Waaqayyo lama sadii taatanii kan waliigaltan yoo jedhe maqaa kootiin isin gidduutti hin argama kan inni jedhe mana kiristaanotaa keessatti duwwaa miti. Waldaa kiristaanaa keessatti duwwaa miti. Lafa namni dhukkubsatee kadhachuu dhaqanitti duwwaa miti. Lafa hawaasni dhukkubsatee jiru yaa'ii hawaasaa, waltajjii hawaasaa, walgayii hawaasaa keessatti yommuu isin dhaqxanii garuu dhaquu duwwaa utuu hin taane yaada tokkoon garaa tokkoon waan tokko irratti walii galtanii yommuu isin dhaqxani Waaqayyo isin dhaga'a. Akkas jechuun maal jechuudha? Akkamitti walgayii hawaasaa yaada tokko irratti walii galleedhanna iddoo garagaraatti hodhanna. Eeyyee gaaffiin guddaan har'a waldaan kiristaanaa akka isheen iddoo dhaqu qabdu hin dhanne taasisu isa kana. Amantoonni gargar wal qoodanii gargar qircamanii maqaa Waaqayyootiin garuu iddoo yaa'ii hawaasaa yommuu dhaqani yaada wal jifatu yaada waliin mormu yommuu dhaqanii dubbatanii inni tokko kun haqa jedha, inni tokko lakkii kun jallinaa jedha, inni tokko mootummaan kun nagaa qaba jedha, inni tokko lakkii mootummaan kun nama ajjeesaadha jedha, inni tokko abaluu balleessaa malee hidhame jedha, inni tokko immoo lakkii abaluu waa balleessee hidhame jedha. Kun lammanuu waldaa kiristaanaa keessaa bahee yommuu lafa yaa'ii dhaqu achitti yaada tokkoof garaa tokkoon hin kadhanne gatii ta'eef Waaqayyoon dhageessifachuun hin danda'amu. Kanaaf maqaa Waaqayyoo hawaasa gidduutti akka beekamutti isin waldaa kiristaanaa keessaa waliigalaa ba'a, waliigalaa ka'a. Yaada tokko irratti waliigalaa ka'a. Yaada gidduu keessan jiru hiikaa. Hawaasa furuu waldaan kiristaanaa kan dadhabdeef waldaan kiristaanaa rakkina isa gidduu ishee jiru furachuu waan dadhabdeef. Paartilee garagaraatti miseensa ta'uun keessan rakkinan fidu. Paartilee garagaraatti miseensa taatanii lafa hawaasa keessa yaa'ii keessatti yommuu wanti ulfina Waaqayyootti bu'u dubbatamu walqixa sirreessitu yoo ta'e paartii keessan immoo gama deeggartanii hin deeggartu rakkina maalii qaba? Garuu faayidaa paartii keessaniitii jettanii yommuu dhugaa bira dabartanii Waaqayyoo amantii keessan keessatti akkasiin gatii dhabsiisaa jirtan hubatee isinitti gadda. Inni kun Waaqayyoon eekkamsiisa. Faayidaa paartii keessanii faayidaa paartii jala hiriirree jirru waldaa kiristaanaa bakka buunee maqaa Waaqayyootiin hin utubnu. Lakki inni akka namaatti inni kan keessa keenya kan biraati. Waldaan kiristaanaa yommuu rakkina gidduu ishee jiru furachuu dadhabdu aboo Kiristoos hidhuu fi kufishee kenne kana beekaa dhiiftee bira dabarte jechuudha. Kanaaf yeroo akkasii garagarummaa gidduu keenya jiru furachuutu nurra jira malee garagarummaa hawaasaa rakkina hawaasaa furra jennee dubbachuudhaaf dhaadachuu hin dandeenyu. Waliigaltee dhabuun akka waldaa gargar qoodu yoo eeyyamne yaada tokkoon hawaasa gidduu dhaabbachuu hin dandeenyu. Isa adrees gochuu qabna. Mammaaksi tokko jira hin jedhu asirra dhaabadhee maaloon maaloo taate haleelteen duttu jedhu isinitti guuttadhaa. Beektu miti? Maa inni kan dutu? Kan dutu maa inni? Leenca hin jedhinaa leenci hin dutaayi. Sareen yommuu maal taatu haleelteen duttu. Ani hin jedhu yommuu madaa qabdu haleelteen duttu jedhu. Waldaan kiristaanaa akkasi keessa ishee rakkina ishee gidduu isa jiru hubarra buustee dabartee waltajjii hawaasaatti waa sirreessuu dhaqxi. It doesn't work.
Isa keessa keenya utuu nu dhukkubu, utuu nu miidhu, utuu nutti hir'isu isa furuudhaaf dhukkubsannee irratti miccamnee isa furuu qabna. Yommuu kana ta'u Oromoodhaaf rakkina isaa furuu dandeenya. Kana achi akkuma sana dandeenyeen dunnu achi geenye maaliif hin fudhatamu hin hojjetu. Dhumarratti ifama baay'een harkaa dheerataa jira. Dafeena saffaatti deebisa. Jalqaba afuurri obbolummaa gidduu keenya jiraachuu irraata waldaa keessatti. Jalqaba jaalala Kiristoos, dhiigaaf foon Kiristoos daangaa tokko malee walii wajjin dhaabannee inni fudhannu sun inni Kiristoos karaa keenyaan karaa inni itti hawaasa gidduu dhaqu akka ta'e amannee duraan dursinee ilaalcha keenya sirreeffachuutu nurra jiraata. Yommuu sana ija madaallii eegeen yommuu nuuf ilaallu, ija loogii hin qabneen yommuu nuuf ilaallu, yommuu sana hawaasa keessa dhannee ana waldaan gaariin kottaana ilaalaa jechuu hin dandeenyu. Yommuu sana we are all hojjetamaa jirra, tolfamaa jirra, guddataa jirra, ganaa hanqina qabna jennee yommuu nu dubbannu Waaqayyo inni hojjetamuu hin barbaanne gadi bu'ee hojii hojjeta. Namichi sila maqaa isaa dha'ee Every Dules namicha jedhamu kun teolojiyaanii warra Kaatolikiiti. Akka jedhe waa'ee waldaa. No one church can point to itself and say, look at me, I am the true church. Rather, in this ecclesiology, each must confess that it has yet to become. It has yet to become, in any satisfactory sense, the church of Christ. Namni an waldaa Kiristoos isee hojjetamtee dhumteedha. Ana waldaan dhugaa kottuu na ilaali namni jechuu danda'u hin jiru jedhe. Hundumtuu akka Kiristoos ilaalutti ganaa hojjetamaa itti adeemaa jira jedhe. The churches can profitably interact by mutually admonishing and correcting one another in the light of the gospel. No one church, even the one judged best in its doctrine and worship, can be taken as the norm. The only valid norm is the word of God. Sagalee Waaqayyoo fudhannee gaafa gadi baanu sagalee Waaqayyootu hojjeta. Noo obboloota hojjetamaa jirrudha. Waldaan gamaa, waldaan gamasii, waldaan Afrikaa kibbaa, waldaan Ameerikaa, waldaan Awurooppaa, waldaan Awustiraaliyaa, waldaan Itoophiyaa, waldaan Somaaliyaa, waldaan Keeniyaa ganaa hojjetamaa jira. With all those shortcomings, hundi keenyayyuu ija ittiin madaalli Kiristoos ittiin nu ilaaluun of ilaalu yommuu develop goonu gaafa sanaa wanti nu gadi baanee yaa'ii hawaasaa keessatti dubbanne rakkina Oromoo hin fura. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhumarratti yoo geggeessitoonni dadhabanoo jedheen xumura. Yoo geggeessitoonni dadhabanoo waan amma jenne kana gochuu hundumaa gaafa sana Waaqayyootu ofii ka'a. It's not as simple as like nu hin dadhabne Waaqayyo kuma godhu kaa jennee bira no. Gaafa Waaqayyo ka'ee waldaan social significance isee dhabde geggeessitoonni callisanii daldaltoonni tajaajiltoonni daldalanii amantoonni amantii isaaniitiin hawaasa keessa jiraachuu dadhabanii gaafa Waaqayyo ka'ee Waaqayyo adabaan ka'a. Isa gadde isa boo'e ilaalee sagalee iyya saba koo dhaga'een gadi bu'e jedha. Gaafa gadi bu'e Waaqayyo isa nu jaallanne kunuunsi nu gara gaggalchuu jalqaba. Kanaaf Waaqayyo hambaa hambifatee ittiin hundumaa iddootti deebisu garuu hambisa misraachu. Eekkamee isa garagalchee isa gad baasu gadi baasee isa haleelee Waaqayyo hambaa haala deebisee iddootti deebisu. Waaqayyo nama nagaattiin iddootti deebisu, saba nagaattiin iddootti deebisu Waaqayyo hambaan in hambifata. Roomee 9 irratti yoo raxxanii ilaaltanii 25-26 keessatti waa'ee Hoose'aa dubbata Phaawulos. Warra kan koon ta'iniin saba koo jedhe nawwaama, biyya hin jaallataminis jaallatamtuu koo jedhe nawwaama. Iddoodhuma isin saba koo miti jedhamtee itti himametti ilmaan Waaqayyoo jiraataa jedhamanii waamamuu jedha. Kun bara Isaayaasitti. Hoose'aa keessatti immoo akkas jedha.
isaan keessaa hambaa isaanii duwwaatu oola jedha. Waaqayyo yommuu eekkamu hambaa hin hambifata. An isin yoo har'a callisne, yoo har'a haqaan haqa miti jenne, yoo har'a sobaan dhugaadha jenne, yoo har'a hannaan qajeelummaadha jenne, yoo har'a hannaan lakkii kunoo arjummaadha jenne, jallinaan qajeelummaadha yoo jenne, Waaqayyo gadi bu'ee dheekkama gaaf tokko. Garuu Waaqayyo hambaa ittiin hawaasa iddootti deebisee ijaaru hin hambifata. Waldaa kiristaanaa keessaa ijoolleen amma isin itti wangeela lallabdan hambaa taatee hafuu dandeessi. Fakkeenyan sinii fudha. Don't undermine the society's knowledge of God. In tuffatinaa hawaasni bakkee kana dhaqee daawun jedhu kun Waaqayyoon beeka. Akeekkadhaa. Beekumsa warra wangeela baratan duwwaa beeka miti. Waaqayyoon warra lubootaa duwwaa beeka miti. Waaqayyoon warri achi ba'anii iyyanii Waaqayyoon beeku, beekumsa isaanii hin tuffatinaa. Waaqayyo beekumsa warra akkasiitiin Arab Springii kaase. Ijiptiin yaadadhaa. Ijipti keessatti waldaan kiristaanaa maayinoritiidha. Gaafa dubbiin ka'u garuu dargaggoota kiristaana ta'antiyyuu church in public square jedhamanii gadi ba'anii public square lafa dhagaan darbatamu lafa sin argitan sanatti waldaa jaarratanii waldaa ta'anii achi keessa dhaabatanii hawaasa gidduu dhaabatanii. So Muslima wajji wal bira dhaabatanii wal gargaaranii yommuu musliimni salaatu eeganii yommuu isaan kadhatan musliimni itti naanna'ee eegee hosni mubaareekachumaan achi ka'ee deeme. Hin dandeenye. Maaliif Waaqayyotu ka'e? Siriyaa argitaniitu. Waaqayyo saba nuyi Waaqayyoon hin beekanu jennee yaadnu fayyadama gaafa waldaan calliftu. Waaqayyo sadhumaa iyya saba isaa dhaga'ee yommuu gadi bu'u Waaqayyo dargaggoota waldaa keessaa, waldaaltota waldaa keessaa fuudhee warra du'us jiraadhus ani dhugaadhaaf hin dhaabadha jedhan kaasee geggeessitoota isaan godha. Do you remember? Daawit yommuu inni Saa'oliin bira dhaqe aarsaa dhiyeessee eege sin tuffadhe jedheen. Mootummaa kee sirkaa fuudhee sirra kan xinnaatuuf nan kenna jedheen. Akeekkattu Waaqayyo akkasitti hojjeta. Firoota koo galgala kana egaa hawaasa keessatti ga'ee waldaa kiristaanaan tuffatinaa. Hamma Waaqayyo sinitti ibse, hamma Waaqayyo dubbadhaa siniin jedhe geggeessitootan eeginaa, lubootan eeginaa, lallabdootan eeginaa. Amma amantan gadi ba'aati hawaasa gidduu dhaabadhaati wanta qajeelaa dubbadhaa, wanta biyya ijaaru dubbadhaa, wanta biyya qajeelchu dubbadhaa, wanta nagaa deebisu dubbadhaa, wanta jallinaa ifatu dubbadhaa. Afaan Waaqayyoo ta'aati maqaa Yesuusiin soomni soba, dhugaan dhugaadha jedhaa dubbadhaa. Lafti Waaqayyo ittiin dhagaamne hin jiru. Namni akka maraatutti isin ilaaluu danda'a. Lafa Waaqayyo itti isin ergetti rakkina hawaasaatiif furmaata waan ta'u Waaqayyo isin malee nama gara biraa hin qabu. Itti gaafatamummaa keessan yeroon itti baatanu har'a utuu aduun jiru, utuu yeroo qabnu afaan Waaqayyoo taanee warra dhiphatan, warra hidhaman, warra gidirfaman, warra seera malee ajjeefaman, warra rakkina garagaraa keessa darbaa jiraniif afaan akka taanuuf Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessa nu kaa'e. Waldaan kiristaanaa instituushinii miti. Waldaan kiristaanaa si'i. Waaqayyotu sirraa eega. Waaqayyo isa dhageenye nuuf haa eebbisu.